Ilaamee jara keenyaa kormi biyyaa ba'e hin bookkisu. In aadam baroodha. Namni biyya ormaas akkasuma. Waggoota hedduu maatii koorraa adda ba'ee kophaa koo jiraadheera. Har'a garuu biyya koo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee maatii koo fi hiriyoota koo waliin dachaaniitu jirra. Magaalaa kana keessatti hoteelota hedduutu mul'ata. Garuu garaan koo dirree magariisaa fi naannoo tasgabbaa'aatti maatii koo kana waliin utuun taphadhee yeroo gaarii dabarsee hawwa. Argachuu hin dandeenye malee. Al tokko turaamee waatu halaalaa natti mul'ata. Maqaan koo Naftaanaan Bal'ateen jedhama. As keessatti gaheen hojii koo keessummeessuu yookiis immoo mastangidoodhaan kan as keessatti keessummeessu hojiin ani irratti hojjedhu jechaadha. Maqaan hoteela keenyaa Dibaabee Loojii jedhama. Naannoon kuni naannoo Sabbataarra ta'ee bakka Furii kan jedhamu keessatti bakka Furiitti kan argamu yoo ta'u, Finfinnee fi Oromiyaa irratti kan argamtu. Bakki kun bakka mijataa fi haala kamiinuu haalli qilleensaas haala kamiinuu kan mijatutti bakka kanatti argamti jechaadha. Tajaajila nu ilaannu dhugaatiinis ilaanna, nyaataanis nyaata gama kamiinuu gama nyaata faranjiinis aadaatiinis ammayyaatiinis hunduma keessaatiin nyaatota babbareedoon kan namni filatee nyaachuu danda'u kana hundumaa irrattuu argama. Kana biraan keessummaan simanna tajaajila keessummaa reception yookiis immoo bakka itti boqotu keessummaan itti boqotu siree bareedaa jira. Sireen baay'ee namatti toluu fi baay'ee filatamaadha kan nuyi qabnu. Paarkiingiin illee paarkiingiin bareedaa haalota makiinaa fi kan namatti tolu makiinaa dhaabuufis haala kamiinuu paarkiingii baay'ee namatti toludha kan nuyi qabnu. Tajaajila kana laanna. Hoteelli keenya baay'ee namatti tola. Kanaafiyyuu kottaa
bashannana nu simadhaa nu illee baay'ee isin keessummaa qabachuuf yookiis simachuuf baay'ee qophaa'aadha. Sarraatanyaan keenya gama muluun guutuudha. Sarraatanyaan mastangidoodhaanis wanta barbaachisu ta'an keessummaa simachuuf guutuudha. Kan gama kamiinuu yoo barbaadda yoo dhuftan haala sirriitiin isin keessummeessuu dandeenya. Anaa dhufuu jetti. Anaa hoteelli Dibaabee. Geettinet Baanjaan jedhama. Mostly yeroo baay'ee sitti fayyadamna. Irbaata sasumaa fayyadamna. Laaqanallee akkasumadha. Kana qofas miti tajaajila interneetaas dabalatee tajaajila walga'iifis bakkeetti mariillee gaggeessuun iddoo kanadha waan ta'eef nyaata sasii fayyadamna. Interneetas akkasuma bashannanas akkasumadha jechuudha. Hoteelli Dibaabee kuni naannoo qarqara Finfinnee irra waan jiruuf yeroo baay'ee iddoo biraa yeroo deemnu servisii gahaa wanti nuti waan hin arganneef tokko gaardeniing siistemiin isaallee baay'ee namatti tola iddoon kuni. Lammaffaa bakkeen walgahii galmi isaanii baay'ee gaariidha. Hoteelli isaas garmalee bal'aas waan ta'eef qulqulluus waan ta'eef tajaajila nyaataa, tajaajila ciisichaa, tajaajila interneetaa, tajaajila galmaallee kanarraa arganna jechuudha. Hoteelli turizimiin hoteelaa yookaan immoo hojiin investimentiin hoteelaa akkuma hojii isa kaan kaanii baay'ee barbaachisaa murteessaadha. Nuti amma asitti hojii gorsaan hojjenna. Gorsa booddee dirqama iddootti nyaattee bashannantee iddootti dhugduun barbaachisa. Hojii gorsa seeraa jechuudha. Hojii marii dhuunfaallee ni qabna. Keessummaa adda addaa finneellee iddootti nyaachisnee obaasnu waan ta'eef hojiin hoteelaa Dibaabeen kun ani Komaander Magarsaa Afaan Abarraafaadha. Abbootiin qabeenyaa Oromoo san biraan jechuudha. Qarqara Finfinnee irraa kaasee hamma nooka Dibaabee gahu kanatti jira kan jedhamu ofii saba kanaafis saba kanaaf qofa yoo ta'u ta'in uummata Oromoo qofaaf yoo ta'u ta'in uummatuma warra kaaniifu iddoon baay'ee atiraaktiif ta'ee namni itti gammadee fedhii dhuunfaasaas hojii isaas even hojii mootummaa illee baay'ee tas keessatti raawwata. Iddootti hojjetamu keessaa isa tokkoffaadha. Akka carraas immoo ta'e kan Oromoo kanuma qofadha. Akka dhan beekutti jechuudha. Kanaafuu Oromoonni warri kaanis bifa akkasiitiin itoo investimentii hoteelaa irratti xiyyeeffatanii nyaatas qulqullinaan keessummaa simannaanis akkasuma haala gaarii ta'een akkuma kanaa jechuudha. Faasiliitiin barbaachisaa ta'u guutee tokko akkasitti deemame gaariidha dheen gorsa warri kan biroos warri gara fuulduraatti hojjechuu barbaadan illee yoo jiraatan jechuu kooti. Dhaamsin ani qabu waggoota 27 darbe keessaa Oromoon investimentii akkasii investimentii gaarii, iddoo gaarii, iddoo bal'aa, iddoo bashannana qabu, iddoo interneeta qabu, iddoo shaaworii gaarii, iddoo ciisicha gaarii qabu irratti involve godhee hojjetee bu'aa buusee hin jiru. Moor sanaatiin ol hin shakkama ture, ija gadheetiin ilaalama ture. Kanaaf carraa hojjechuu hin arganne. Carraa hojjechuus hin arganne, carraa riisoorsii isaatti deebisee fayyadamuu illee hin arganne ture Oromoon. Amma garuu kanaa booddee hamma ta'e tokko wanti fooyya'eeru jira. Wanti akkuma jirutti jiraate. Wanti fooyya'eeru kun carraa guddaadha jedhee yaada uummata Oromoof. Nama intaristii hoteela banee yookaan riizoortii banee hojjechuu barbaaduuf carraan argamne waan ta'eef otoo namni hundumtuu bifa akkasiitiin deeme namni keenya illee yeroo ammaa iddoo biraatti deeme maallaqa isaas beekumsa isaas investii gochuurra qee lammii isaa dhaqee qee saba isaa dhaqee maallaqa isaa yoo baase hayyummaadha yookaan immoo qaroominadha jechuudha. Waan kana ta'eef amma Oromoon of bareera. Mana isaatii nyaachuu barbaada, mana isaatii dhuguu barbaada, qee isaatti bashannanuu barbaada Oromoon. Akka durii deemee alagaaf birrii isaa laatee deemuu hin barbaadu. Kanaaf abbootiin qabeenyaan humna qaban yeroo ammaa kana too hoteela faa, riizoortii faa, reestooraantii gaarii faa otoo hojjetanii Oromoon gatii akka gaariitti uf baraa jiruuf almost 90 olis gatii uf baree jiruuf
hojii biizinasii gaariidha jedhee waan yaaduuf namoonni fedhii akkasii qaban otoo gara hojii akkasiitti illee dhufanii nan barbaada. Gama mootummaatiin mootummaan immoo gammaatti Oromoon carraa kan argatee hoteelaa fi riizoortii turizimii akkas hojjechaa waan hin turreef mootummaan haala mijeessee fi lafa barbaaduuf lafa saliqii maallaqa barbaaduuf maallaqa mijeessee fi otoo hojiitti gashee gaariidhaan jedha. Maqaan koo Zufaan Taaddasan jedhama. Loojii Dibaabeen jira. Maatii koo wajjin hin dhufee as naannoo kana yeroo baay'een jaallanna. Kanaafuu tajaajilamuu mana kana dhufne. Tajaajilli isaanii har'a piizaa nyaachaa jirra. Baay'ee waan nama dhibu keessaa piizaan isaanii baay'ee bareedaadha. Bataam teestii ነው bareedaadha. Yeroo baay'ee bargarii hojjetu. Bargarii isaanis baay'ee bareedaadha. Mo'an amma piizaa isaaniidha. Yeroo baay'ee kanan tajaajilamu baay'ee bareedaadha. Keessumsiisi isaanis immoo namatti tola baay'ee. Naannoo iddoo ijaarame immoo baay'ee bareedaadha. Qilleensi isaas namatti tola. Maqaan koo Katamaa Dinqaa jedhama. Jiraataa magaalaa Sabbataatti. Amma immoo Loojii Dibaabee keessan jira. Loojii Dibaabee yeroo hundaa waan barbaannu asii fayyadamna. Qe'ee keenya akkaataatti barbaannutti nu keessummeessu magariisudha. Yeroo dhimma dhuunfatis dhimma hawaasatis yoo mari'annu qe'ee kanatti mari'annaa kaffaltii wayii nurraan fudhatanii iddoo itti mari'annu nu qopheessu tajaajila barbaannu nuuf kennu irraa arganna jechuudha. Haala maatummaatiin nu qofa doon ta'in namni kamiyyuu loojii kanarraa tajaajila inni argachaa jiru tajaajila si'ataa nyaata qulqulluu dhugaatii qulqulluu iddoo itti teenyee mari'achuu barbaanne iddoo itti teenyee mari'annu waan galma barbaanne galma keessattuu amma fudhattan yeroo koronaa kana iddoo takka takkatti mari'anneetoo uummata keenya gargaaruudhaaf beektota wajjiniin wal geenyaa, jiraataa wajjiniin wal geenyaa, akka ijoollee wajjiniin barannee godina irraa dhufnes haa ta'u magaalaa keessa jirus haa ta'u akka Oromiyaattis wal geenyeen mari'annaa. Dhiyoodhuma kana yeroo 3 yeroo 4 asitti mari'anneerra teessoo nu qopheessanii waa tokko birrii tokko nurraa fudhatanii teessoo nu qopheessanii waan dhugaatii nutu bitataa bishaanis yoo dhugne waan biraas yoo fayyadamne nutu bitataa kaan irraa kan akka garuu teessoo nu qopheessanii akkuma argitan magariisuu kana nama qe'ee nama hawwatuudha as teenyee mari'annaa jechuudha. Nu qofa miti namoonni biraallee namni tokko fakkeenya barattoonni duuba kana ta'anii yeroo qo'atantu jira. Ijoollee isaanii fidanii yeroo itti taphachiisantu jira. Dhugaa rabbii akkuma maqaa isaa Dibaabee jechuun yaaduma isaatu iyyuu gaaddisa jechuudha. Gaaddisa nu ta'eera. Gaaddisa nu ta'eera. Qe'ee naamusa qabuudha. Qe'ee namni naamusa qabu dhufuudha. Gaaddisa magariisuudha. Iddoo barbaanne jala teenyee yoo immoo barbaanne tajaajila intarneetiin jira yoo takka yoo kondekshinii intarneetii akka barbaannutti argachuu dhabnu iddoo biraati dhufnee asitti tajaajila intarneetiin arganna waan barbaanne barreessinee dubbifnee yaada keenya laalnee yaada fudhannee deemna jechuudha. Kun akka qe'ee keenyatti ilaalatuma dhugaa dubbachuudhaaf akkanatti fakkaatutti namoonnumti biraatu iyyuu waan kanaaf warri fudhatan irraa barachuu qaban jedhee tana yaada. Maaliif seetti fakkaate nuti xiqqoo ishii nama arbaa maneejimentii barateedhaani lafallee effektiivlii fayyadaman. Gartee maalinni seera arbaa maneejimentii yookiin bulchiinsa magaalaa keessatti lafa fudhatte parsantii meeqa magariisuudhaa oolchita kan jedhu jira. Parsantii 40 gibbii kee keessa akkanatti magariisuu goote jechuun hoteelaaf kan oolu kana iddoo itti namni itti bashannanu hoteelaaf waan barbaachisu qopheessite jechuudha. Kanaafuu waan nambisan hin jiru. Bareedumaafis waan ta'u teechisan qilleensafis waan ta'u teechisan bakkee namni taa'ee tajaajiluufis akka ta'uuf haala mijeessaniiru lafa seeran fayyadamanii ijaarsi isaallee waan fooyya'aadha. Waan fooyya'aadha. Ogeessi biraa ijoollee yeroo ta'in qabna gaafa ta'anii akkanatti ilaallu sirriitti beezii haala tolchanii waan ijaaranidha. Egaa sanis ta'ee karaa biraatiin immoo dargaggoota naamusa qabanidha. Warrumta abbaa qabeenyatu warra baay'ee kabanyuudha. Warra baay'ee maal rispeekti goonuudha ulfina qabnuufidha. Isaanillee waa takkaas dhufnee waan fayyadamnu irratti nu qofa miti namni kamuu waan fayyadamu irratti waan of eeggannoodhaaniin laalanii nama nu gama keessummeessullee of eeggannoon laalanidha.
Ana akka nama dhuunfatti akka jiraataa asittis akka nama asitti tajaajilamuttis baay'ee dinqisiifadha. Kana gaafa isiniin jedhu agartee waan miidiyaa irratti darbuu miti waan yeroo lafaa dubbannudha waan ta'eef nuti keessattuu namni akka kiyyaa waan magariisuu jaallatu kana argachuu jechuun waan salphaa miti. Jiru rakkoon magaalaa kanaa namni lafa fudhatee tuma kun akkumatti atiree teechisaa kun gabaatti eeggataa namni lafa fudhatee waan fudhate saniif sanummoo akkatti effectively bosoneessee waan barbaadamuuf oolchi baay'een hin jiru barnoota irraa argachuu qaban dhugaa dubbachuudhaaf. Kana hoo ta'e kan magaallis bareeddu namni fudhate sunis waan fudhate bu'aa irraa argatu hawaasni tajaajila irraa argatu agartee faayidaan isaa bal'aadha. Namichi namni abbaa qabeenyaa kan ta'u profit maximize gochuudhaaf qabeenya isaa guddisuuf miti. Kanaafuu qabeenya isaa hojjetee galii argachaa jira tokko. Wanni ijaarramee wanni abbaan qabeenyaa fudhate sun immoo uummata naannoo hawwachuu qaba. Kunoo magariisuu godhanii qulqullina isaa eeganii seeraan ijaaranii nama hawwachaa jira sammuu namaa gammachiisaa jira. Karaan biraa immoo hawaasni illee immoo ijoollee nama baay'een isaanii ijoolleen asitti hojjetan ijoollee hawaasa naannoo kanarraa alatte ijoollee warri isaanii naannoo kana ta'e asitti qaxaranii waggaa hojjechiisan immoo kunillee faayidaa guddaadha akka naagalutti. Ida'amaan immoo kana alatti fuulduratti namoonni kana ilaalanii faayidaa kana akka nama keessummaan baay'ee dhufanitti fayyadamu. Baay'ee bakka adda addaatti illee dhufanitti fayyadamu. Oromiyaarraa dhufanitti fayyadamu. Waan guddaa hojjeta waan ta'eef keessattuu immoo ani maalan dinqisiifadha. Hoteela godhanii magariisu. Kuni fuulduratti baay'ee nu barbaachisa. Akkas ta'uu baannaan biyyi gammoojjitti geeddaramti. Homaa wanni ati gootu hundinuu magariisuu wajjii wal qabata. Rooba wajjii wal qabata. Jireenyi dhala namaa isaa wajjii wal qabata waan ta'eef sanaaf appreciate godhamuu qabu. Waan sirriitti jajjabeeffamuu fi appreciate godhamuu qabudha. Anuyyuu kanaaf dhufuu keessan appreciate gochuuf yookiin laaluuf dhufuu keessan arginaan baay'een gammade waan gaariidha. Nama jajjabeeffamuu qabu, qe'ee jajjabeeffamuu qabu, loojii jajjabeeffamuu qabu, maatii jajjabeeffamuu qabanidha isiniin jedha galatooma. Mararoonu wal waamnu michuuku hedduudha kan nuti naafu maraaf jaalala keenya kichuufe michuudha keessa walii barreereefu mareefu dhugaadhee boonna bishaan laga keenya irra nu laalaan dhumee keessi keenya Dibaabee biyya nu fakkaatanii asuun koodhaan nurratti asaasanii asaantuu biyya soora jaalala asuun keenya nutti maamala Dibaabee biyya suuta suutuma asuun koobaatu jira waatu asaantuu biyya tole waa tole asuun koomarri walii galee asuun koomee walii galee asuun koomarri walii galee Ya marartuku abdi jiruku wauma keti adobine galgali kenya ulani bontu kufunu doftu burkutu gadi saudati uto walifi gomena kake sanati bifi azuko asantuko azuko anufiko azuko musimboko azuko marartuko azuko ulumako azuko ugamtuko azuko sumabdinko azuko 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 Kulsi wa muda fina bawan Kukulle kata jiru Watarane kenya tapo muftiru no bintane Ya wanu fi kulaku Nafiradu yo kulsi wa muda fina bawan Nato duga kabaja Dimsike tu anje tu nanje bikotu makotu